Ibochaa miti ijaa booyyoo barbaada jedhee hayyamuu qabdi. Asna biraa deemtee dhiirtii biraa fattee heerumtu fattee biraa fattee heerumtu qabdi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرت وردتوني خياخ عسين داوتن هند خسنو بك جرتنتي نجاي فياك أباد عشان جتا الران تنوين كبر إرفي مالك أباد تفتن ولله مال بيتني مالي جاده أمرا فديتني سنو جاسو جرا أما يسين مشاق غورتي سابونا يجوان دلتون دكان رفت جوتي حاجة سمتي يعني تكون هذا في مية الران تناني سيرتي برانكين دلقجيتي qophoyse soomana nati pranki namarra dalee daalee jechuun keessan hafan qabu kaameraan dhokatee jira isinis amma dukkaana irraa dhufa geesse sila turtiin teessan dhufaa naa taatu. Assalaamu alaykum. Waalaikum salaam warahmatullah. Samira. Habib. Meeshaa dhiqu jirta? Meeshaan dhiqu jira. Soomanaan akkam? Soomanni bareedaa. Waan jedhu wallahi maashaallah. Sinitti tolee jira moo? Waan jennu wallahi Ramadaan natti tolee jira. Yoo gide koo? Ay rakkoon qabu na dhiqaan. Ay. Taate dhiichisan faatu dhuguun godha kan akkan. Maal jechuudhaan iyyuu hin dhiqamu. Jechuun gargaaruun maal rakkoon qabu? Siin gargaaru. Are Saabunaa kana dhiitaan saniin si tuluu gurraa godhachaan bareeda. are lakki bona dhiqaanii akkas jedhamu nan dhiqaa Hawaasa gargaaru qaama dhiiwwan. galatoom are lakki dhiisi are kaay maal jechuudha. Bishaan taa'ila kanaanis Ay. raawwatu saabunaan dhiitu. Ana dhiqa lakki are lakki Maal rakkoo qabu jedhamu. gargaaruun maal miti? Ayyoo waamti galatoomi nan dhiqaanu kun waan dubartiin daladduudha malee silaa akkasiin jedhamu. Ay, yookiin inni hojjetti jira. Meeshaa Galatoomi. dhiqan aftiranii godhan wantoota hedduu dalagamu deemaa. Are amma immoo nan godhaani Akkam reete amma? bareeda alhamdulillah walla nagaatiyyaa waan jedhu wallahi sin jabaattuumi. Amalli kee kun ammoo hedduu tolee jira natti. Eh Amalli kee kun hedduu namatti tola. galatoomi. Akkam isla abbaa manaan qabda? Muqaadimaan qabda? Are maal jechuudha. Kumaan gaafadha haa. Heerumtee qofaa'uu qaadimaa godhattee hin beektu? Are lakki ani hin beeku waan akkasii. Hin beeku. Amartii yoon abba guddoo irratti hidhattee jira kaattee taa'ima. Hay kana siisteriitii irraa fuudheen kaadhe malee ani Abba guddoo kaachuun kunoo maal jechuudha? malee ani Ergaa maal qaba? Ergaa maal qaba? Fakkeenyaaf akkuma kana yoo kaattee kana kaattee hunduun ergaa qabaami? yaadumaan hin kaadhe malee ani yaada eenyu godhe miti. Abba guddoo irra kaan kana beektanii waan ta'e maaliif akka kaatan abba guddoo irra? Har'a ani hin beeku kanuma siisterii argee. Gisee kaatan qaadimaan barbaadaa jechuudha. Ay ani kanuma siisterii argee na fuudhee kaadhe malee. Quba haa irratti hin baanaa. Laal amma qubni hundinuu wanni qaba beeki. Qubeelaa bukaatan jechuudha. Amma abba guddoo kun qabu jechuu agarsiisa. Inni fadhaa qaadimaa jechuus ni agarsiisa. Ani kanatti irra yaade miti beektee siisterii dhumati irraa fuudhee natti iyyuu hin ta'u beektee fuudhee ma yaadaan kaadhe malee maal akka agarsiisu illee hin beekni. Hin beeku. Akkam jechuudha. Amma kan gaas dura jaalattees hin beektu, qaadimaa qabaattees hin beektu. Gara fuulduraatu amma hin yaadne. Ani hin yaadne Heerumaafis. amma kan dura ta'e ammas kan yaadaa jiru akka namaa deemee dalagadhee jijjiiramuu qaba jedheeti malee yaada akkasii kana ana hin qabu. Jechuun sabiitii arabaa tun bara ijoollota guurteetitti namni yaa'ee achi dhume biyya arabaa kana yeroo deemu yeroo jireenya irraa abdii muree namoota heeruma dhaban kan umriin isaaniitti deeme minaamin kan akkanaa deema ture. Amma immoo zabana kana ijoolluma xiqqootu karaa biyya arabaa kana deemaa achuma mana arabaa keessatti ammata 5-6 dinqa arabaa kana keessa dhukkaaniituma san booda yaa as deebi'an. Kanaafuu san booda amma egaa umriin isaanii deemifaa san booda bultii ijaaruuf barbaatan jechuudha. Amma ati magaalaa kan dhufteef jechuun ammas deemuuf biyya arabaa dhuftee magaalaa kana keessatti chaansii heerumuudhaa yoo argatte
nama nagayaa yoo argatte kasibuchuu argatte maa yoo heerumte rakkoo qabaa boodaa heerumuuf teessumti maa Ai, heerumuun barbaadu amma afaan. ammaaf hin barbaadu Eh, harkannaa moo eeyyan. heerumuu qabda malee maaliifi chaansiidhaa yoo si dhufe amma heerumuu qabda yeroo ammoo achi deemtee ganaa biyya arabaa deemtee hogguu hojjettee hoo eenyuuf hojjettaa eenyuuf daleeydaa sana booda bar hoggaa hojjettees qabeenya horatte abbaa manaa horachuma mitire Haayaan garuu gonkumaa sa'a kanatti beektee waan akkasii dhaga'uu hin fedhu. amma yoo nama nagayaa tokko si argine ittiin heerumtuyyuu Ilaali nagartee an kaayyoo biraan qabaa. Ah, Kanarraa kanaaf immoo ammallee umriin tiyyaalleen xiqqoo ganaadha. ah, Kana wal qabsiisee numa yaada akkasii illeen Ah. takka of keessa fidadheen beeku. umriin kiyya ganaadha umriin kiyya ati amma amata wayii ijoollee harmuluu amma gana amata 9 10 takka minaamin geenyaanu saami ol dabarraan dubartiin maa rakkoon qabu Laa akkanaa miti beektee yaada akkasii illee ammallee of keessaa hin qabu. yaa Kanuma wal qabsiisee waan takka immoo yaada takka utuu horatiin itti galanii innaan nama rakkisaa miire. jechuun dubartii waa takka horachuu isiin barbaachisu dubartii jechuun wanni isii barbaachisu isiin beekumsa yaa sammuu bilchaa yoo ta'e malee daa'ima akkatti qabattu maatii abbaa manaa akkatti jabeeffattu akkatti qabattu waan akkasii kanuma malee wanti biraa wanni isiin sooshaal miidiyaa irratti nagartu dubartiin ammaan tana heeruma dhabnee kalaas mana arabaa keessa hafnee dhiirti heerumaan illee hin jiru amma sanuu dubartiin egaa takka biizinasa hortee jechuudha. Odoo kana marattee kananee kun miskiina yookaan kun maal qabaa kun makiina hin qabu kun maal hin qabu oduma kana jettu umriin sii meeqa jalaa dabraa jira jechuudha. Kanaafuu ammaati biyya arabaa deemuudhaaf dhuftee garuu wanni sun mudatee biyya arabaa san deemuun si mijaa'ine dallaalli si nyaatee nyaadhamteettaa hafteettaa amma keessaa'u yeroo ammaa kanas biyya arabaa lolli jalqabee jira amma Israa'elii fi Iraan ni argitaa meeqa wal godhu jira. Xayyaarri tokko amma Finfinnee keessaa biyya arabaa tokko deemutu hin jiru Dubaay Qatar Maali Joordaan minaamini dhaabbatee jira. Lolli kun amma hammaachaa deemuu jira ganaa lolaa addunyaa sadaffaa yaamee eegama. Kanaaf ammaati fuuldurri karaa deemu sun cufaa ta'e jira ammaati gabaabsumatti kanas abbaa manaatti tokko teerumtee bultii ta'e qabattee jiraatu. Si fakkaata naaf yooniif bultii waliin ijaarame si fakkaata. Maal jechuun? Maal jechuun? Amalli kee haalli kee natti tolee waan jiruuf jechuudha amma natti tolee waan jiruuf akka ati haadha mana kee akka taatu barbaada amma akkam jettaayyuu. An duras kan manaa ba'eef beektee akka namaatti dalagadhee jijjiiramuuf malee yaada kanaa fi manaan baane biraa zara okay. Kanarraa akkanaaf immoo atis kan na fuute ana magaalaa karaa irratti rakkachuu jirudha kan ittiin na fuutee hadhaan na duuka cinqamtee asiin na geesse. Kanaaf iyyuu na duuka cinqamtee asiin na ga'u keetti siin galateeffadha. Garuu yaada akkasii naa dhiyeessuu keetti immoo Yooniif bultii waliin ijaarame maal rakkoo qabu jettee? Dargaggoon kumaan hin barbaadu. Kanaacha afaan waraabessaatiin na baastee asii na ga'u kee galatoomii sichitti immoo waraabessi na nyaattullee naattu ani mana keetiin hin deeman barbaadu. Maal jechuu qabdi? Akka dheetullee hin qabdu bilbilallee qabaattee bilbilattee maal hin jettu silgalee mi'aawu? Wallaallee namaa miti homaa yoo na nyaattellee naatu bakka wanti na nyaate hin fedhuun hin barbaadu. Amma bara dhageeffadhu gaa amma anatti heerumuu qabdaati gabaabdumatti maaliif jennaani sila sun boodaa sirraan oltu heeruma jechuudha jedhe amma chaansiidha. Kanaaf ati amma naa taatee waan jirtuuf si fuudhuun qaba jedhan murteessee waan jiruuf kanaaf atis hayyamuu qabda kana. Harree kun gonkumaa mormatti yaachita malee ta'uu hin danda'u. Morma yaachita malee? Akkam maaf jetta mormi? Ta'uu hin danda'u bakka ani heerumu. Hin fedhu duras sitti maan ture. Amma hayyamidhaan amma fakkeenyaaf turaanis gaafa jiraamti jedhee turaanis gaafa jiru. Kanaafuu hayyamuu qabda amma walumaan hayyamuu qabda jedhee yoo turaan hayyamuu baates boortaan hayyamuu dandeessaa beeku.
በቃ ሩሙን በርባዱ ሲንጀረንጀራ በርባዱ አይየን ሰበብ ነው በቃ አከሱማት ጋ መርጋ ኮምኒ መርጋ ኮምኒ መርጋ ተከዩን ቀብደማ መርጋ ህየሙ ቀፈ ቀብደ ማለ መርጋ ብራ ተከዩን ቀብደ ይገለ በከለ እሱ ተከዩን ጅርቱ አንቴፍ አማቲ ካን ህየሙ ቀብደ ይገለ waan feete na godhi malee ani numa ayyayyamuu hin danda'u. Eeyyan. Hin fedhu. Maal ta'e? Akkamittiin fedha? Akkamittiin fedha waan fedha koon taane dirqamaan fedhuu hin danda'amu? Dirqamaan ni fedha gaa tollee yoo jiraanne yoo tolan hin deemne boortaanis dirqamaanis dandamuu qabu. Hin danda'amu dirqamaan illee. Waan fedhe yoo ta'e illee dirqamaa ta'uu hin danda'u. Akka nama maneedhaa akkasii jiruuti si galee. Bakka tokkotti iyyuu hara tokkotti illee garaan itti baasuun jiru garaan itti deemtu illee hin jiru. Kanaaf waa kana akka nama tokkoof fideen sitti himanii kanaaf hayyamuu qabdaa jechuudha. Jaalattee saanaan jibbitee qeebalta qofa. Inni kas jirtu waan taateef. Ni bocaadha. Dubartiin bar gizee taateef boociidhaan gizee taateef. Ni bocaa walumaa. Maaltu fide waa'ee bocaa kana keessa amma hayyamu bas. Gonkumaa hin ta'u bakka. Maaf hin taane? Ni bocaa miti dhiigaa oboo yoo barbaade jedhee hayyamu qabda. Asina biraa deemtee dhiirtii biraa fattee heerumtu fakkiisa biraa fattee heerumtu qabdi. Jiraachuun qabu. Galee gonkumaa qeebaluu qabdaa jechuudha. Ni bocaa san madalmaa? Ni bocaa. Bochuus jalaan baatu. Dubartiin guyyaa kannanu guyyaa mana siitii gabbaasan heerumsan ni bochi beekte. Wana mala keessan. Bochuu kana ammoo bochuma akka ruuzaatti firan namni jedhama. Namooti wanni bochuuf hin jiru. Galee ni bocaa san? Samiraan boche Frank dai la camera Frank dai yoi ega daawwattoota keenya Frankin Samiraan irratti hojjetame kana fakkaata. Samiraan bochee jirti. Ahora no miskina ya miskinditi. Ay, oye chaga gara bakamti boame. Mas bochi se garan bocha. Ay. Dara chumbar dubarte chun waan kana nin gora khalas taate namni tokko hoggaan itti nama harka wanta jiru taate ayyee jeetiti samboo nama shawwata faa malee akkuma kana giggim jaalee hin taatu ni qabamte jechuudha amma kanatti.